Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo anaa jiraatu baga nagaa jiraattan. Baacoo bareedduu wayiiti. Hiriyaa lamatu wajjin dhibame dhibee sammuu dhibamanii Abdiisaa fi Shibeedha. Isaan lachuu hospitaala guddaa keessatti osoo dhukkubsataniitiin hin jedhan doktora isaanii dhokatanii naannoo bishaan itti bashannanan deemaniiti osoo bishaan daariirra deeman shimeen bishaanitti tare. Shimeen kun bishaan daakuun beeku shimeen bishaanitti taree jennaan Abdiisaan shimee bishaanitti taree bishaan nyaatamee bishaan jala tare kana itti tareetiniin shimee kana harkisee daariitti baase Abdiisaan. Hogguu daariitti baasu doktorri isaa hin arge doktorri jarri mana hin jirtu manaa dhabee hoo gadi deemu Abdiisaa shimee harkiseetiniin bishaan keessaa baasu arge. Yogguu argee jedhu baay'ee tokko dinqisiifate Abdiisaa. Abdiisaa hedduu dinqisiifate jechuudha doktorri. Achi booda doktorri gocha kana baay'ee tokko dinqisiifatee jara lachuu fuudhee gara kutaa ciisichaa isaaniitti deebisee achi booda hiriyoota isaa yookiin immoo doktoroota fakkaattii isaatitti taatee kana hime. Yoo taatee kana himu Abdiisaan akka fayyeetiin hin jedhe osoo fayyuu baate bishaan san keessaa isaa nyaatame kana akkamitti baasuu danda'a jedhu mari'atan. Hogguu mari'atan sayachi kanas Abdiisaan fayyee jira gara mana isaa galuu qaba jedhanii murteessan. Hogguu murteessan doktorichi ka'ee Abdiisaa bira deeme. Osoo Abdiisaa bira hin deemin ka'eetiniin yoo shimee bira dhaqu shimeen mana fincaanii keessatti fannifamee arge. Fannifamee du'ee jira shimeen. Sana booda amma ka'eet Abdiisaa bira deeme doktorri. Abdiisaa bira deeme Abdiisaa har'a waa lama sitti himuu barbaada. Tokko oduu gaddaati. Tokko immoo gammachuudha jedheen. Sana booda manatti himuu barbaadda jedhee Abdiisaan doktora gaafate. Sana booda doktorichi tokkoffaa ati hiriyaa kee shimeen fayyuu bishaan seenuu isaa ati waan fayyitee jirtuuf bishaan seenuu isaa bishaan seene fayyuu keetiif baafte keessaa. Kanaafuu ati mana keetitti ni galtaa ka jedhu oduu gammachuuti. Oduun gaddaa immoo shimeen hiriyaan kee ati bishaan irraa oolchite sun fannifamee of fanniseetiin hin jira mana fincaanii keessatti ka jedhu sitti himuufi jedheen. Sana booda Abdiisaan maal jedheeni hiriyaa kiyya shimee inni of hin fannifne anatu bishaan inni itti tare sun irraa haa gogu jedheetiin hin fannisee jedheen jedhama. Fannisee ajjeesee jechuu bara. Mucaa wayiitu namtichatu mucaa wayii qaba. Mucaan isaa kun baay'ee tokko baalage duriyyeedha yaani. Sana booda namni gaafa wayii itti himate mucaan nama darbatee jennaan. Mucaan kee akkanatti na falatee oolee jedheen. Akkam godhee si falatee oolee jedheen. Na darbatee jedheen. Abbaadhaan na darbate mucaan kee jedheen. Si rukuteeree jedheen. Na rukunnee na bukkee baasee jedheen. Haa sun ilma kiyyaa miti ilmi kiyya osoo darbatee si rukuta malee si bukkeen baasu jedheen. Abbatu ilma isaatiin ilma koo mataan koo kun akka itti addaate ilaalimee jedheen. Mataan koo kun akka itti addaate ilaali sababa kee akkan addaate jedheen. Jedheeni jennaan mucaan immoo kana kaakayyuu kootillee kana caala addaate. Kan kee sababa kiyyaaf yoo addaate kana kaakayyuu kiyyaa hoo sababa eenyu addaate jedheen. Yaani akaakayyuun abbaan kee siif jecha addaate atillee laazim dirqama naaf jecha mataan si addaatuu qaba jechuu isaati. Poolisiitu mucaa wayii kan hateetiniin qabanii itti fidanii guyyaa tokkotti mana 8 cabsee hatee mucaan. Sana booda qabanii itti fidanii jennaan akkamitti guyyaa takkatti mana 8 cabsite hatuu dandeette jedheen. Kuni hojii guyyaa takkaatti ganama ka'ee galgalaatitti mana 8 cabseettiin inni milkaa'uu danda'e. Namni hundi odoo akka koo murannoodhaan ka'eetiin kan hojjetu taa'e hojii hojjetutti odoo murannoo akka qabaatu taa'e biyyi teenna yeroo gabaabduu keessatti guddatti. Laase bali balabim balambalaase tisaba akizaba itti wichika. Hattutu farda hatee poolisii mana buufata poolisii geessan. Sana booda buufata poolisii geessanii jennaan
Hattichi as durallee dhufeetiniin achitti lammata akka hin deebine jedhaniitiin gadi furan. Sana booda yeroo ati farda hattu namni sadii si argee jira ragaan sitti mirkanaa'ee jira maal si wayyaa jedhaniini jennaan ani immoo yeroo ani farda san fuudhu nama nan argin nama 500 fida jedheen. Sana booda abbaan alangaa an tana dura lammata asitti si arguun barbaadu sin jenne maa deebitee jedheen. Eeyyen anillee itti himee jira. Foolisoonni odoo asitti na arguu hin barbaadanii nan geessinaani jedhuun didanii na geessanii jara san gaafadhu jedheen foolisoota na fidan san. Abbaa manaatii fi haati manaa wal kassasanii torbaaniin doosee wallaabu. Sana booda abbaa murtii isin hin qaanfattanii xiqqoo malee torbaaniin dhuftanii yoo balbala kana dhaabattanii jedhanii jara lamaanin jedha jaarsaaf jaartiidhaan jedha jechuudha abbaan murtii. Jedhee jennaan abbaan namtichi maal jedhaani kabaja guddaa qaba torbaaniin balbala kana dhufuun kun anaaf kabaja guddaa. Atuu guyyaan as dhuftaa kanaafuu torbaanitti as dhufuun kun na diqqaata jedheen.